Ashama akkam na yaayirtu hordoftoonni koo hundi keessanuu har'a waa'ee Zara irraa waasni qabadee dhufe Zara kaleessaa fi har'a wanta garagaraa irratti haasa'amaati jira. Video isin argitan san namni hundi baay'inaan argitanii jirtan na fakkaata video sun kan dhugaati moo kan sobaati kan jedhudha. Kan dhugaati moo kan sobaati kan jedhu. Waa'ee hedduu kanaan dura isin barsiisaatiin ture isinitti himaatiin ture. Akkasuma immoo warri duraan na beektan ammoo waa'ee appilikeeshinii garagaraa isin barsiisaatiin ture. Appilikeeshinii garagaraa kan wantoota garagaraa uumantu jira. Appilikeeshinii kanneen kanaan dura appilikeeshinii garagaraa hundi keessatti beeytanii isin barsiisaa ture akkasuma warreen keessan na gaafatanis isinitti mul'isaatiin ture. Amma waa'ee Zara kanarraa isinitti himu. Waa'ee Zara videoon Zara kun kan dhugaati moo kan sobaati kan jiru isiniif hima. Haqa jirtu jechuudha. Dhugaa jirtu. Maaliif namni hedduun gaafii ta'ee jira. Wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti? Videoon kun sirriidha moo sirrii miti? Kan isiiti moo kan jedhu wanta hedduu gaafii ta'ee jira. Kanaaf ani immoo waan dhugaa jiru isinitti mul'isa jechuudha. Kanaan dura akkuma isin barsiisaatiin ture waa'ee appilikeeshinii dhaan garagaraa akka isinitti himaa turetti ammas appilikeeshinii wanta uumu jira hin jiru. Appilikeeshiniin kun yoo uumu hoo ni beeksisa moo hin beeksisu? Videoon kan dhugaa ta'uu fi ta'uu dhabu ni hima moo hin himu? Kana isiniif himaa isin ni beektan. Videoon amma gadhiifamee hin jiru kan Zara suni hedduu nama ajaa'iba. Maaliif wanta akkanaa kana nuti hundinuu argaa hin turre. Kanaan duras viidiyoolee garagaraa argaa turre. Dhalaan shamarran keenya kan biyyoota Arabaa keessa jiran hedduun isaanii mana madaam keessaayis waan hin baaneef ta'uu danda'a. Akkasuma immoo namoota biyya biraa fageenyaan jaalatanii biyya biraatti jaalatanii bira dhaquu waan dandeenye qofaaf nama jaalatan sana ammoo akka hin dhabne jedhaniitiin waan inni jedheen erganii akka inni naaf ta'e jedheen ta'anii viidiyoodhaan yookaan suuraan erganiif kana hundi keenyaa ni beekna. Argaatis turre hanga ammaattis argaatiin jirra. Akkasuma immoo namoonni dogongoran ammas jiraachuu danda'an. Videoon akkanaa kun gadhiifamuun shamarran hedduudhaaf barumsa barnoota ta'aaf akka of eegan godha. Shamarran hedduudhaaf akka of eegan godha. Videoon seeks amma wanti inni irratti gadhiifame video seeksii garagaraa kunniin kan itti gadhiifamu Google irra weebsaayitii jira. Weebsaayitii sana irratti gadhiifame videoon amma Zara jedhame kunis jechuudha. Maaliif achirra barruunis ni jira yoo argitanii jiraatan wanta weebsaayitii sana irra gadhiifamuu isaa. Kanaaf wantoota akkasiisan maallaqni irratti dalagamuu danda'ama. Video akkasiisan amma yoo ani bira jiraate Facebook irratti yoo gadhiise hin ta'u. Facebookiin ni cufama. YouTube irratti yoo gadhiifame videoon akkasii hin danda'amu. YouTubeenis ni cufata. Kana Google irratti garuu weebsaayitii kophaatti qaba. Weebsaayitii sana irratti waan feete gadhiisuu dandeessa. Hin gubatu yookaan ammoo wanti hin jiru. Kanaaf achirratti maallaqa irraa argata jechuudha namni gadhiisuuni. Maallaqa karaa ittiin argatu san yoo kan beeku ta'e yookaan ammoo akkanumaan firii gadhiisa. Firii maallaqa malee akkanumaan gadhiisa. Yoo karaa maallaqa ittiin argatan beeku ta'e ammoo seera isaa guutee akka maallaqa ittiin argatutti gadhiisuu danda'a. Kanaaf amma gara viidiyoo Zara sabboontuu Zara sanyii Oromoo yoo kan deebinu ta'e viidiyoon kuni karaa hedduutti fudhatamuu danda'a. Photoshopis dalagamuu danda'a. Akkasuma ammoo dhugaas ta'uu danda'a. Maaliif kaa kuni waan homa jiru namni dhalaan shamarran hedduun wanta kanaa kan inni gootan kan beekamaadha. Garuu kana booda akka isin shamarran dhalaan taminuu akka isin viidiyoo hin ergine isii godhee jira jechuudha. Amma wanti viidiyoo Zara maali jedhameeti walii gad oofamu kuni hunda keessaniif barumsa ta'ee jira jedhee yaada. Erguu miti kophaa keessaniyyuu fedhiin hanga fedhii isinitti dhufu kophaa keessaniyyuu qubaan akkas gochuun miidhaa guddaa akka qabu kanaan dura viidiyoo kanaan dura isin barsiisarratti hundi keessanuu ni yaadatan warri na argitan ilaaltanii jirtan miidhaa inni qabu kophaatti mana keessa ta'aniitiin dhalaan shamarran keenya jechuudha. Qubaan wanta akkasii fayyadamuun wanta fedhii ofirraa baasu yaaluun dhiiraafis dhalaafis shamarraniifis jechuudha. Miidhaa inni qabu isin barsiisin tura. Kanaan dura akka inni kaansarii garagaraa fiduu danda'u wanta akkasiisan jechuudha. Yeroo isin teettanii fedhiin keessan hanga dhufutti akkasitti cinqamtanii gootan suni kaansarii garagaraa fiduu akka danda'u. Akkasuma immoo warri dhiiraatis seeggaa isa jedhamu san warri fayyadaman rakkoo akkamii akka irraa fiduu danda'u. Rakkoo sammuu irrattis yaaduu irrattis akkam irratti fiduu danda'u. Kanaan dura isin barsiisin jira ni yaadattu namni na hordoftan jechuudha yeroo hedduu. Kanaaf wantoota akkasii sanarra akka uf qusatan isin godha ammas ta'u akka uf qusatan isin godha. Shamarran qofaa miti viidiyoon akkasii kan jalaa baheetiin jiru. Shamarran qofaa kan viidiyoon shamarranii qofaa miti ammoo kan dhiira bira jiru. Kan shamarran biras jiru jira viidiyoon dhiiraa. Dhiirri akkanatti viidiyoodhaan dhalaa takkaaf bilbileetiin viidiyoo kool jechuudha. Meeshaa isaa baaseetiin harkaan olii garuu ofaa tuttuqaatiin isitti kan garsiisu jechuudha. Akkasumatti dhalaanis waraabattee
screen record gootee waraabattee kan of biraa qabdu jira. Gadhiisuu akka dhiiraatti kan garaan jabaatu shamarran gadhiisuu wallaalteetii miti jaaris garuu garaan jabaatu anis obboleessa qaba yookaan ammoo jaarsa qaba maal wanta akkasitti dhagahama. Irri garuu ani obboleettii qaba jedhee yaadu haadha qaba jedhee yaadu tokko tokko jechuudha hundaa miti tokko tokko kan akka amma viidiyoo Zaaraa jedhamu kana kan gadhiise jechuudha. Dhugaa ani baay'ee gaddee yeroo argutti namatti keessan na erge viidiyoo kana. Anis argeeti miti. Waa'ee Zaaraa jedhama maali wanti kuni jedhee gaafannaa ani namni keessan viidiyoo naaf erge. Yoo laalu hedduu na ajaa'ibe hedduu na dinqee maaliif ka Zaaraa akkuma beekamu hundi keenyaa ni beeknaa Facebook irratti namni siin beekne jira hin jiru. Akkasuma diinas qabdi Facebook irra firas qabdi. Wanta baay'ee maal akka jedhee isinitti himuun qaban kan itti gammadus jira kan gadduufis jira isiidhaaf. Walumaa galatti viidiyoon Zaaraa suni akka soba ta'etti isinitti himaman. Viidiyoon Zaaraa akka soba ta'etti isinitti himan. Maaliifuu ani amma dhalaata akka shamarra takka jechuudha. Isii fakkeesseetiin Photoshop dalagu viidiyoo kana sirritti normaalii dalaguu danda'a. Qaamaa gadiin kan biraas ta'ee waan hedduu dalaguu danda'a. Garuu ani hin beeku namatti ulfaata akkana jechuunis osoo kan dhugaayyuu ta'u ta'ee rabbiin wal sattaraa jedhe waan akkanaa baasaniitiin sanuu intala dubraa tokko osoo haadha qabdu osoo bireetti qabdu wanta akkanaa fuutee sooshaal miidiyaa irratti gadhiisuun sanuu Google irratti weebsaayitii hangas ga'usan irratti umrii guutuu hin badu viidiyoon kun umrii guutuu hin badu hanga guyyaa qiyaamaatti hin badu jechuudha viidiyoon kun namni kamuu ni beeka kana viidiyoo baduu miti hanga guyyaa dhumaatti akkasumatti Zaaraa ila jajjaatiin hunduu viidiyoo meesii walii garanaaf garana oofa jechuudha viidiyoo sana. Dhugaas ni jira hedduu ulfaata wanta akkanaa kana godhuun ani amma wanti isiniif himuu dhufe walumaa galatti biyaans torban tokkoof ni haasoytanii amma yeroo kaan ammoo haasoo dhiistanii viidiyoo meesii yookaan laaltan seentanii haasoo ni amma Facebook irra garanaaf garana maalii gootan kun ni dhaabbata torban tokko booda kun beekamaadha hangasiifuu wanti isin akkana godhattan fakkeenyaaf garaagarummaa siyaasaa warri qabdan garaagarummaa siyaasaatiif qofa jettanii Zaaraa irratti duuluun qabdan garaagarummaa siyaasaatiif qofa jettanii maaliif atis bor obboleettiin kee viidiyoon isii akkanumatti jalaa bahuu danda'a kan dhugaatu jechuudha kan sobaa kana dhiisiti kan dhugaatu ani amma appilikeeshinii hedduutu jira wanta akkana kana kan ittiin dalaguu dandeessan garuu akkana jedheetiin bara amma appilikeeshinii san isin barsiisuu danda'ama garuu bora appilikeeshinii kanaan dalaydanii dhalaa biraas akkanumatti ol baaftan isiidhaa jettanii hamilee dhalaa saniitiif hin cinqamtan jechuudha. Wanti tokko yoo dalagamu fakkeenyaaf namoonni Facebook haak godhan Facebook haak godhuu sun akkuma jirutti jira ta'ee Facebook isaan haak hin goonettis illee jira. Maaliif ka wanti tokko yoo uumamu akka badus akka tolus godhameeti. Haak akka hin godhamnes godhuu dandeessan Facebook keessan. Akka haak godhamu san hin godhamne san godhu yoo hin beekin ammoo haak isin jalaa godhamaa jechuudha. Akkasuma viidiyoon kunis dhugaa sanii fi soba isan garagara baasuu danda'amaa jechuudha appilikeeshiniidhaan. Dhugaa fi sobni dhugaan kamiin sobni kami kan jedhu akkuma suuraa garagara sobaa fi feek fi wanti real kan jedhu garagarummaa baafneetiin ilaalu sanitti jechuudha. Kanaafuu viidiyoon Zaaraa sobaa namoonni wanta akkanaa gootan ammas irra deebi'eetiin isinitti himaa ani amma appilikeeshin san isinitti garsiisuu danda'a appilikeeshin wanta akkanaa ittiin dalaguu dandeessan garuu ammas yoo kana isin barsiisu ta'e boris deebitaniitiin nama akkasii gochuu dandeessan san yaadeeti amma sammuu keessatti kan dhiise garuu buufadheetiin kun as keessaa qaba buufadhee wanta appilikeeshinii ittiin dalagan san as keessatti qaba akkaataa ittiin dalagan wajjin garuu xiqqoonatti ulfaate maaliif bora dhalaa biraa akkas gochuu dandeettaati bora obboleetti matee namni biraa akkas jalaa gochuu danda'a warra har'a kolfite hunda geetu warra har'a deebit Zaaraa irratti qoorti garaagarummaa siyaasaatiif jecha qofa Zaaraa irratti qoorti kan gammadde hundi bora ammoo obboleettii kee appilikeeshinii kanaan akkas gochuu danda'an kanaaf jedhee natti ulfaate maaliifuu akka namni hundi akka tokko yaadu anis akka keessa yaadeeti wanta akkanaa kana isin barsiisuun qabu wanta akkanaa kana gadhiisuun qabu kanaan dura yeroo akkaataa wifi itti cabsan wanta garaagaraa isin barsiisus kuni haraama barsiisuun qabu namoonni jettan hedduu jiran akkasuma kan gammadanii irraa fayyadamtan hedduutu jirtan kanaaf wanti tokko akkuma waan bu'aa qabutti akkasuma immoo miidhaas qaba anamma bu'aa isaa qofa isin ilaalee yoo kasin godhate isin ammoo miidhaa irra caalutu itti isin dhaqaba jechuudha namni ammoo miidhaa saniin fayyadama kanaaf obboleeyyantii wal sattaraa isin jedha ammas Zaaraan hamilee Zaaraa cabsuudhaaf namoonni hedduun tattaafataa jirtanii akkasuma ammoo namoonni hamilee Zaaraa eeguudhaaf profaayil kaayatan hedduu jirtan warri hamilee isii eeguudhaaf wanta hedduu gootan hundi keessanuu galatooma
Videoon Zara amma sobas akkanatti dalagamu danda'a. Keesis amma namni as keessa jal'alaan takkas jala kan jirtu hundi keessanuu keessanis akkama dalaguu danda'an. Maaliifuu isin warra viidiyoo ol beetiin haasa'u yoo taatan Zaraan amma live haasoitii maali haasoitii YouTube irra jirti kana hundarraayyuu viidiyoo isii fuula isii kan mul'isu muraasa muruu ni danda'ama. Samboodha ammoo qaama biraa irra galchuu ni danda'ama. Hundi keessanuu namni viidiyoo waraabda yoo jiraatan akkas godhamuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf anis wanta kana natti ulfaata akkana jedhee dubbachuun murteessuun isatti ulfaata. Hundaafuu ajandaa kana dhiisaa ajandaa kana irraa dhaabaa namoonni hedduu YouTube irrattis gara Facebook irratti ajandaa kana godhatanii jirtan. Ajandaa kana dhiisaa isinin jedhaa an hangaruma isiniif dhaamuu dhufee garuu namoonni viidiyoo san feetan keessaan na dubbe jechuun viidiyoo san jechuun kiyya karaa akkaataa viidiyoo sun ittiin dalagamu. Bu'aa miidhaa namarraan gahu osoo hin ta'in bu'aa isaa beekuudhaaf akkamitti akka itti dalagamu beekuu yoo feetan nagaa gochuu dandeessan garuu miidhaa namarraan gahuudhaaf wanta akkasii yoo kan fayyadamtan ta'e rabbuu isinitti argaa. Anis amma wanti miidiyaa irratti isin barsiisuu dhabeef wanta san bor nama biraa irrattis miidhaa geessan jedheeti. Galatoomaa nagaan turaa hangaruma isinitti himuu dhufee yeroo itti aanutti walitti deebinaa bal'inaan hangasiif nagaa naaf ta'a. Bye.